Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyummaa alhamdulillah nagaa fayyaa kooti sinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa sin haa taasisu. Akkami iidiin maal fakkaata iidiirraa haftanii isa dhufuunillee rabbiin nu haa gahu. Nama barana kushiinaa arabaa keessatti soomee bara dhufummoo mana ofii keessatti soomu rabbi sin haa taasisu. Warreen kushiinaa arabaa keessatti iideessitanii soomtan jechuudha. Akkasii እና አሱማኑ ነሞኒ ሜሻ ማነ ኬሳ አጀጀቹ በርባደኒ አመ ቢየኬኛ ጋ ገነቲ ገሌራ ገነ ከነ አጀጀዳ ገነ ኬሳ ቢተዳኒ ሲን ጀዳኑ ፊሌ ኢስኒ ፊሌ አከስወያ ወላሂ ብራ ባይ ረኮ ደቹዳ ነምኒ ቢየኬኛ በቃ ብራ ማሻአላህ ኢጀን ቀብ ቆዳ ቢታ ይቹዳ ገቲ ነጋዴን ጀዴን ቆዳኒ ሰዩ ኢነርገሙ Qodaan hadda dhufe kaartooniin meeqadha disabaadha yoo galee borri yeroo deebi'amee dhaqamu hin jiru jechuudha. Akkasii nu fayyika qodaan al tokko bitamee qanii tokkotti qodaan nama tokko bitamee galuu binnee achi keenye walitti fuunee gallasaa isa kaleessa birrii kaffallee deemnee ala qodaa kaan xumurree walitti fuuchuu ala jennu ala dhaqnu jarri gurguraniiru jechuudha jarri naggaadee. Ganna keessa garuu bareedaadha. Bakka baay'ee bareedaadha jechuudha. Nuyi fillee isinii fillee kanaafi ammarraa kaasaati ajajadha. Birraan alatti dhufee jedhee ala birraan keessa galee jedhee warri dirqama bakka sa'aatii birraa sana galuun keessanillee sanarra bu'ee maal jedhee rakkoon qabu akkuma baranaa akka ta'etti isinii bitama. Garuu immoo warri immoo birraatti galuu karoora qabdan amma dursaa bitadhaan isiniin jedha. Akkasuma namoonni meeshaa nabraa qabdanullee namoonni yeroo baay'ee taa'ee inshallah asumaanuu akka fudhattanuu warra haaraa bibbitamuuf akka bootaan gadhiifamuuf jechuudha. Akkasii inshallah keessaan na dubbisaati meeshaa keessan isiniif as rakkabaan isiniin jedha inshallah. Yaa warri walii gallee ji'a ammasii naafa turu jettanii rakkoon qabu sun akkuma waadaa keenyaatti isinii tura. Warri garuu ji'a waadaan jedhamee ol daddarbee jiru infuradhaa sumaanuun isiniin jedha inshallah. Meeshaan argitan kuni kan obboleettii kiyya dheengadda Arabiyaa Majlisii qobaatti maxxanseen ture kan isiiti jechuudha. Algaa libsii kana ture kan sii dheengaddallee viidiyoo irratti argitanii jirtu kun meetirka 80dhaan hojjetamee dogoggoraan inni kun dhiifamee meetirka 50 isaa hojjetameef jechuudha. Isiidhaaf namoonni barbaadan kanallee meetirka 80dhaan fudhachuu dandeessu gatii madaalawaadhaanii. Viidiyoo kana laayikii godhaa.